kuno umnisa yookiin immoo xumurrisaa kuno kana fakkaatee jira. Ajaa'iba maashaallah jedha. Dhugaadha baay'ee tokko namatti tola jechuudha. As ilaalaa hundisaa geemaata akka kanaatti ejjetamti. Baay'ee kan namatti toltu duweerii kan taatedha. Kuno yoo nyaatan illee namatti mi'ooftudha. Isinii jedha turtii geessa nagadhumaan waliin haa ta'u hundumaa jechuudha. Haala kanaan hojjettu. Biyya ormaa waan baay'ee nama barsiisa. Biyya ormaa keessatti ogummaa hedduu baranne jechuudha. Amma namoonni tokko yeroo hojjetanii hin beektu suura namaaf kan fakkaatu takka mataa baasa luka baasa waan baay'ee ija qaba waan baay'ee tattaachuudha. Geemaati jechuun haala akkasittiin giingoo taatee hojjetamti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biyya keenyatti ani waan beeku irraan qabu biyyuma kanatti shaakale biyyuma kanatti bare hagalee toomanii haala kanaan jechuudha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee hojiin isaallee salphaa kan ta'e jechuudha. Hundumti keessanillee na ordofaa walumaan ejjenna haga dhumaa na wajjiniin ta'a. Ashama harka fuudhee kabajamoota jaallatamoo maatii chaayinaal abeeloof nagaan araarri jaalalli waaqayyoo golaaf bakka jirtan mana jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam fayyaa keessanii jirtu isin akkamii? Ani nagaan qaba. Nagaa irraa hafa inni nagaa nu laate maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Hayyee obbolootan kiyya akkasumas obboloota amantii biraa taatan nagaan isiniif haa baay'atu. Mana jirtan golee jirtanitti akkam fayyaa keessanii jirtu kunoo ni har'a geenya jirra. Hayyee hordoftoota kiyyaa baga nagaan dhuftan. Anaa dhufu gara mana kiyyaatti oluma seenaa. Manni kiyyaa mana keessanii isiniin jechuun jaaladha. Mana kiyya yoo lixxan abadan adabbiin jiru buhaaruudha bashannanuudha. Waliin buhaarra waliin bashannannaa walirraa barannaa wajjiniin barannaa waan ta'eef jechuudha. Egaa obboleewwan kiyya guyyaa har'aa immoo leesh maaliif uftee har'a maal barbaacha dhufte naan jechuu dandeessu? Hayyee egaa guyyaa har'aa wanta bareedaa isiniif qabadheen dhufeen jira. Innis maal yoo jettanii egaa ramadaana keessa tiraayii adda addaa goggochaa jirra. Leenjiirra jirra jechuudha. Leenjiirra jirra obboloonni gara duubarra dhufaa jirtan akkasumas immoo obboloonni jiraaka yaani kiliineerriirra jirtan hojiin keenya silaa hin beektu hojii biiroo akka ta'e jechuudha. Egaa hojii biiroo keessatti waan baay'ee hojjenna. Wanta dura biyya keenya keessatti hojjennee hin beekne jira. Wanta nuti sana hojjennu sun immoo harkaan qabullee yerootti wallaallee egaa hin beektu daamiin as achi nu daddarbattu hin beektu baay'een keessan jechuudha. Inna waan mallaaf qabattee maal nuuf qabattee dhufte jechuu hin dandeessu jechuudha. Egaa guyyaa har'aa geemaatii ajaa'iba duweera sana geemaatii ishee giingoo sana yeroo nyaatan immoo qas jettu sana mi'ooftu sana jechuudha. Ishee akka dammaafaa irra goggodhanii akkasumas immoo shiiraamoo maaloo jedhan sana irratti liniin godhaniiti buna wajjiniin gawwaa wajjiniin qaxi godhan sana jechuudha. Har'a akka ajaa'ibaa kanatti hojjedheetaniin doon akkanaan hin jenne hunduma keessan akka nyaachisuun barbaadu hunduma keessan futuura hojjechuun barbaadu waan ta'eef egaan obboloowwan kiyya yeroo jalqabaaf jechuudha geemaatii gaafan hojjedhe akkaataa ani itti hojjedhe silaa yeroo sotuun jawwaala qabaadhe yookiin immoo moobaayilii qabaadhe viidiyoo kaasee yookiin suura kaasee ta'e kolfa maxxaxxe jennaan natti dhumtu turtan. Hayyee har'a immoo egaa akkamittiin akka geemaatii hojjedhe isinitti argisiisu na wajjiniin ta'a. Hundumti keessanillee na ordofaa isiniin jedha. Namni tokkittiin manatti nafiina uftanii ana faana hojjechuu qabdu. Okay? Walii gallaa. Kunoo yeroo jalqabu jechuudha. Kunoo baadiyyaa yookiin immoo gizaazii kan ta'e jechuudha. Duwwaa bareedaa qulqulluu qopheesseen jira. Asii bishaan qulqulluutu jira. Akkanumallee daakuu kuubii lama yookiin immoo burcuqqoo lama jechuudha. Burcuqqoo gadam ja'aatti jechuudha. Burcuqqoo gadam ja'aasaatti lamatu na barbaadda jechuudha. Akkasumas wanneen nu barbaachisan jechuudha sukkaara finjaalan ishinii walakkaa akkasumas immoo ashaboo afaan maankaa xiqqishuu akkanuma immoo darbee habbasoota yookiin immoo abasuuda gurraacha. Abasuudni gurraachi dirqama osoo hin taane xaama yookiin immoo dhamdhamaaf jechuudha. Ani abasuuda gurraacha hedduu jaalladha. Xiqqoo keessa rafa jechuudha. Akkasumas immoo
kastarii maankaa tokko maankaa guddaatti maankaa ma shoorbaa itti dhuganitti tokko jechuudha. Kastariin immoo kastarii jechuun immoo kunoo kana fakkaata. Kastariin beektu kastar karkarii san jedhu sana kastardi boorderii kastardi boorderii kan jedhan jechuudha. Kana maankaa tokko kana jechuun kana jechuudha. Amma egaa daariiktumaa jechuudha. Sukkaara kiyya as naqadhee ittaasellee ashaboo xiqqishiu kunoo achumaan illee abbasfoota kiyya itti naqee akkasumallee kunoo kastarii boodaraa itti naqee jechuudha. Egaa erga akkas gootaniiti maal gootu bishaan qulqulluu itti naqxu jechuudha. Itti naqaa bishaan. Hayyee egaa bishaan itti naqxaniiti maal gootu in sochooftu jechuudha. Wanta socho'amuu qabuuni toshitanii wal keessa makuu qabdu. Kunoo egaa wal keessa gootanii toshaatii akka quraan kurxii in taane hamiira milaagaatti dabarraan jechuudha. Hamiira yookiin immoo irshoo hin beektu jedhee yaada. Hamiira yookiin irshoo baay'een keessan hin beektu. Maankaa tokko itti naqxu jechuudha. Maankaa tokko ana amma maankaa tokko itti naqadha. Hamiira biyya Arabaatti hamiira jedhama. Biyya keenyatti immoo irshoo kan jedhamu jechuudha. Egaa kanan booddee erga haala kanaa wal keessa gootanii toshitanii jechuudha. Wal keessa gochuu qabdu. Kalas erga akkas gootaniiti daakuu keessan as naqattu. Burcuqqoo tokko gochuu dandeessu, lama gochuu dandeessu, haga faamilii keessanii yookiin immoo haga maatii keessanii gochuu ni dandeessu jechuudha. Ani amma haga maatii kiyyaa agana gadha jedhee itti godhadhe. Garuu ulaagaa kanneen immoo isin barbaachisa jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa haala kanaan bukeessee yookiin immoo waliin nama keetiinillee walitti deebina isiniin jedha. Egaa gara bilbila tokko waan qabee jiruuf jechuudha. Waan bilbila tokkoon harka tokkoon bilbila qabeera. Harka tokkoon kana waan qabee fi hundumallee bukeessee walitti deebina. Egaa obboleewwan kiyyaa ani harkaatiin bukeessuun jaaladha. Maaliif isan siletti bukeessuu baay'ee natti hin tolu jechuudha. Harka kiyyaatiin haala kanaan bareechee bukeesseetiin jira jechuudha. Kunoo xiqqoo qal'achuu qaba. Maaliif akka bukoo isaa futaayirii osoo hin taane bukoo isaa nuti itti ejjennutti ta'uu qaba. Ammallee na hordofaa isiniin jedha jaallatamtoota kiyyaa. Egaa kunoo erga akkasitti qulqulleessee bukeeffadheetiin jechuudha. Naayiloonii yoo naayiloonii hin beektu naayiloonii kan nyaanni itti gallafamu yookiin immoo cufamu jechuudha. Kunoo haala kanaatiin ani qopheeffadhee itti qadaada jechuudha. Yoo qadaada waan qabu ta'e qadaada hin jiru ta'e immoo kunoo akkasitti naayiloonii itti qadaaduu qabdu. Haga inni kof jedhutti jechuudha. Akkasitti bukoo keessan qopheessitanii turtiin keessan ammallee ana wajjiniin haa ta'u haga xumuraa yeroon hamma kof jedhutti na wajjiniin ta'aa isiniin jedha. Anna hundumti keessan haala kanaan akka qopheessitan abdii guddaan qaba. Jaallatamtoota kabajamtoota chaanaalii kiyyaa. Oh my god. Hayyee hordoftoota kiyya kunoo deebi'ee dhufeetiin jira. Ajiinaa yookiin immoo bukoon akka ajaa'ibaa kanatti baay'ee koffinaa jedhee jira jechuudha. Egaa asumarraan walumaan ilaalla. Riizaalti isaa yookiin immoo bu'aasaa jechuudha. Argitanii sirriitti kof jedheetiin jira. Egaa bukoon kiyya akkasitti ilaala. Baay'ee kof jedheetiin jira jechuudha. Amma maal gochuun qabaa? Hojjechuu qofaan qabaa. Zayitii qopheeffadheen jira. Kunoo zayitiin kiyyaa kunoo asitti qopheessitiin jira. Walumaan hordofnaa na wajjiniin ta'aa isiniin jedha obboleewwan qaalii. Egaa kunoo amma jechuudha yeroo geemaatii ejjettan harka keessan dhiqattanii bareechitanii ejjettu pilaastikiitiin hin barbaachisu. Ani harka kiyyaatti yoo ejjedhee baay'ee natti tola jechuudha. Kun akkasittiin fuutu zayitiin keessan immoo ho'aa ta'uuf qorraa ta'uu isaa adda baaftu jechuudha. Amma kunoo zayitiin kiyya ho'eetiin jira jechuudha. Inna baay'ee jechuudha yeroon dura dhufee ani geemaata hojjechuu hin beeku. Asumatti baree jechuudha dhugaa dubbachuuf niitiin kana baay'ee na galatoomin jedha. Asumatti na barsiistee isiniin jedha. Harki kiyya otootiin wanti ta'e baay'ee nan dhibu jechuudha. Baay'ee daddafeetiin fuudha.
baay'ee isiniin dhibu geemaa ta'e jechuun baay'ee isiniin dhibu yeroo duraaf isin dhiba garuu yeroo lammaffaaf immoo isiniin dhibu haala bareedaa ta'een akkasittiin hojjettu jechuudha. Ani harki kee atoo silaatii naman moobaayilii naa qabu argadheeti baay'ee tokko jechuudha namatti tolaa hojii. Egaa qaata xumurii jira jechuudha as ilaalaa. Hundumti keessan haala kanaan akkatti ejjettan abdii guddaan qaba jechuudha. Kunoo ka ajaa'ibaa kanatti geemaata ajaa'ibaa argitanii kunoo kasittiin jechuudha. Bakka amma as ilaalaa yeroo jalqabaa fi dhugaa baay'ee tokko jechuudha geemaatii hojjechuu wallaalee baay'ee rakkachaa ture dhugaan sinii ja'a walitti kuuraa naa ta'uu didee jechuudha. Kun akkasitti giingoo naaf ta'uu didee harkin qabaa nan gadhiisaa wal na jalaa caalaa mataa na jalaa godhataa luka na jalaa godhataa mucaareef alattu faa fakkaata mucaareef garaa keessatti uumamtu faa na jalaa fakkaata baay'ee na rakkisa ture jechuudha. Wanta tokko yoo yaalanii yoo tiraay goonee hin barra wanti hin beekamne tokkollee hin jiru. Biyya ormaa jechuun dhugaa waan baay'ee nama barsiisa. Haa galatoomanii baay'ee nama barsiisu jechuudha. Waan isaan nun barsiisne tokkollee hin jiru. Borullee biyya keenyatti yoo gallee dhugaa dubbachuuf hojjennee jiraachuu hin dandeenya jechuudha. Haala kanaan wanta barbaanne hojjennee gurgurree jiraachuu dandeenya. Harki keenyi harki taa'u deega jedhanii harki keenyi yoo hojii baree yoo wanta tokko sosochoosu yoo barree boru jireenya keenyaaf illee waan gaarii ta'a jedhee yaada. Boleewwan kiyya isinillee boru akkaataa kanaatti akka hojjettanii abdii guddaan qaba jechuudha. Ana baay'ee dassina jedha laala isaanumti jechuudha. Isaanumti harka isaanii keessatti kontiroolii godhanii akka inni giingoo ta'uufillee isaan dida jechuudha. Amma jaruma ta'aniitu jarumti sirriittanii giingessanii qabachuu hin dandeenye jiru. Meeshaa bituu maal jedhu giingessuu dadhabanii jechuudha. Yaalanii abdii kutatu dafanii. Nuni garuu yoo yaalli dafnee abdii hin kutannu akkasittiin jechuudha. Obsa godhannee hin ejjenna jechuudha nuti. Hordoftoota kiyya kunoo haala kanaan bareechee diimachuu qaba. Akka inni diimatee bifa isaa bunni yookaan immoo biraawon an jedhan sana aga fakkaatu fakkiif jira jechuudha. Kunoo amma haala kanaan hin baasaa qodaa akkasitti jechuudha. Hundumti keessanii haala kanaan akka hojjettan abdii guddaan hin qaba jechuudha. Walumaan jennee waan hundaa waliin ilaallee jirra isiniin jedha. Isa diddiimatee dursitanii baaftu. Isa irra caalaa diimatee jechuudha daddaftanii baaftu. Akka inni bifti isaa diimatetti. Isa akka addaachuu ta'etti immoo duubarra hambisaa irra deddeemtu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuuf ana baay'ee natti toleera. Natti tole maal yoo jettanii dhugaadha biyya ormaatti waan baay'ee barachuu kiyya ittiin gammada jechuudha. Baay'ee tokko ittiin gammada dhugaa biyya ormaa akuutti baay'een gammada waan ani baranneen qabu jechuudha. Rakkinni waan baay'ee nama barsiisa. Kanaafuu haga xumuraana wajjiniin ta'a isin. Hayyee nagaa hordoftoota kiyyaa kunoo amma hojjedhee xumureetiin jira jechuudha. Kunoo haala kanaan hojjedhee xumureetiin jira. Nama mararaa namatti tola. Giingoodhata. Kunoos ilaala. Ijoolleetu jira waan ta'eef warra xiqqeessee hojjedhe jechuudha. Baay'ee hin baay'isne xiqqeessee hojjedhe. Irra keessatti immoo shiiraa yoo qabaatan shiiraa itti gochuu dandeessu. Shiiraa hin qabaanne immoo damma jechuudha. Anamma damma itti godhadha. Damma itti fayyadamu yeroo hundumaa jechuudha. Shiiraan sukkaararraa hojjetama. Kanaaf sukkaara hin fedhan jechuudha. Warri mana kanaa sukkaararraa hin barbaadan baay'ee. Ani isaan itti fayyadaman yeroo hundumaa damma itti fayyadamu. Kanaaf dammarraa qicee damma itti godheen jira. Maashaallah jedha dhugaa rabbiiti. Ana baay'ee natti tolee jira kunoo. Kana fakkaataa isiniin jedha waan ajaa'ibaati. Hundumti keessan akka maashaallah jettanii abdiin qaba jechuudha. Akkasittillee akka biyya keenyattillee gaallee hojjennu
abdiin qaba. Kunoo umni isaa yookiin immoo xumurri isaa kunoo kana fakkaatee jira. Ajaa'iba 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 maashaallah jedha. Dhugaadha baay'ee tokko namatti tola jechuudha. As ilaalaa hundisaa geemaata akka kanaatti ejjetamti. Baay'ee kan namatti toltu duweerii kan taatedha. Kunoo yoo nyaatan illee namatti mi'ooftudha. Isiniin jedha turtii geessa nagadhumaan waliin haa ta'u. Hayyee kunoo wajjin ejjennee wajjin nyaannee wajjin waan hundaa goonee jira. Kalas barreerra hunduma saayyuu jechuudha. Hundumti keessan akka itti gammaddan abdii guddaan qaba. Doomna anaanin jedhiina hunduma keessan affeeriitiin jira. Warri manatti haftanillee boruus haa ta'u iftaanis haa ta'u hundumti keessan uftanii akka qaxi gootan abdiin qaba. Hayyee warri addisii taatan viidiyoon kiyya isinitti toleera yoo ta'e laayikii, sheerii, sabskraabii hin dagatiina isiniin jedha. Hanga turtii amma wajjin turtanii turtii gaarii na faana taasistan obboloota jaalalaa, obboloota qaalii, obboloota qastii isin jaaladha, isin kabaja. Egaa hordoftii tokko hundumti keessan laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa. Wal guddisnaa, wal guddannaa isiniin jechuun jaaladha. Turtii gaarii. Ciao.